Olaan tosh qorichaan kan hojjetu gaaddidduu namarratti kan hojjetu. Gubaa'ee kana gidduudhaan jigaam. Sagale guddaa lama sarba lafaan nayi siyaa ibatu Kiristoos afuranan gaddis milkaa'ina ishee gaddis guddina ishee gaddis jireenya ishee umurii ishee gaddis sagalee guddaadhaan yeroo sadi carari beekessa lama isa dhumaa lafaan nayi soogii keessaadha maal gochuudha karoora keessan maal gochuu ture imaraachina kaleessa maal gochaa turtan maal gochaa turtan carraa qabdanii jirtu umurii ishee jireenya ishee gaa'ila ishee sochii ishee hundumaa gadhiistee maqaa Yesuus si'a sadii iyyi ba'i keessaatti dafi tof isa dhumaa lafaan na isoo keessaa iyyitu maqaa Yesuus yeroon kee dhumeera yeroon kee sagalee guddaan si'a sadii carari beerraati dafi lama isa dhumaa lafaan na isoo sagalee guddaan si'a tokko carari ba'i carari lafaan na isoo keessaa lafarra loosisa ammoo lafarra loosisa sagalee guddaadhaan achumatti carari ba'i keessaa malee lama isa dhuma tokko lama abidda fura qulqulluutti roobii hargansiisi hollachiisi achumatti ofii lakkaatee si'a sadii ofiin iyyuu jalqaban callumannee dhaggeeffannaa ilaa amman ani dubbadhu ofumaan urgufee hollachiisee ma yeroo sadii lakkaatee iyya ofumaan seetanni kun amma iyyuu jalqaba ofumaan si'a sadii lakkaatee iyya luka ishee kanaa fuudhii ishee kana rakaa'i wal faana iyya jalqabu isaanii yaa fuura qulqulluu nan fayyisattee ijoollee kee hidhaa du'aatti kutuudhaaf fidde ijoolleen kun miillaa fageeffatanii ilaa amma jalqabeera yaa lama sadii wal faana iyya ilaa kun isaan bajalqabe ilaa inni bitaa kee inni mirgaa kee wal faana waa cabarana walu taali itti naa darbeera waaqayyooni itti naa darbeera